paralyzed ta'e akka faalijiitti meeshaan dhiiraa paralyzed ta'e dhume faalijii yoo nama beemilli naafata akkasii naafateeti akkasii ofiitu hin qabu namni sun ifii hin jaalatu si galaan fedhii lubbuu ofiitu hin qabu fedhii seetii hin qabu fedhii namaa qaba waan hin taane Asai dai kana. jarama ootana maaliif dhumee dhaala garte cirrachi feeti cobxoo si fida cirrachi offaa cobxoo si fida cirrachi kalee cobxoo si fida cidhaan kiyya na iita cidhaan kiyya maalta na keessa ol deddeebi'a cidhaan kiyya qacceerrarra'a si kana cobxoo kun hin jiru cidhaan kiyya na nyaata hidda na babaasa hiddaa irra meera na owwaa qabbanaan na seena meeshaan kiyya akkana ta'e meeshaa isaa ni nyaata tubboon ficaanii nan baatu ni bahoo akka amma dura dabarsinetti yookaan ni itawa si galee asumarrattuu ni amma siddinis ni baba kunis cirracha kaleeti cidhaan akkasi taanaan cirracha offaati cidhaan akkasi taanaan cobxoo si galee harka kanaa dhumee jechuudha si galee cobxoo si dhufnaan onneen si dhufte wanti cirracha qabdaa nyaanis irraan dalagu nyaanis bobboqosa garaan si goggogaa coggoarraan si dhufe hanqinni sammuu si dhufe oowwi sammuu dhukkubbii mataa si dhufte wal qabatan akkam goone isin adda baasa akkuma shamarran isin baqa yeroo guddaan shamarran maa gadaamessa kana maalii gisee jee shamarran baree tajoollee biyya arabaa dhiisiyuma san rabbiin haa baasu maaliif ijoolleen kaan wantaan beekti deemtee mana yaalaan waraqaan qabdu tokko kana si banu dhufee akka wallaabii jiru kana malee waraqaan qabdu kan gabbaa itti bilisa warri karaa itti haakima dheechuun hin qabdu sadarkaa ilmoo dhabuutti sadarkaa gadaamessi dhiibatu humnarraa gabbaa itti gabbaati dhugaadha hin dandeessu amata meeqa amata 5 6 wallaahi nama meeqa milima hedduu na dhufu ijoollee rakkina gadaamisa takaasarii gadaamisa hedduu ka qabdu illee biyya arabaa hedduu itti ni dhufu warruma mana yaalaa dhaqee dadhabe fa'aa ammas kan dhufu itti illee ni maaliif irratti illee nama ichumarraa kanaafuu warri dhiiraatis deebee wanti sanuma dhufu hatta kan dhinnee fa'aa jira cobxoo sun yoo inni baratu infekshinii kan dhinnee jira isiniin jira hin dhintu sadarkaa sanatti hin dadhabe eega cirracha qabaachuuf eega meeshaa akkasii nyaata eega maal foon hin tuqu namni isin maaf hin waan cooma qaba irraa fagaata waan zayita qaba irraa fagaata waan soogda qaba irraa fagaata cirracha qabda kun hundinuu cirracha sama gartaa Itoophiyaa keessa wanni cirracha guddaa tokko foon heddummeessa namni si galee foon jira haa ta'u foon waaddii kana haa ta'u wanni turuunis akka guddeeftan si galee coggaarraa haa ta'u maal kun malee haaleensi dhukkubaa haa ta'u nuti wanta dalagaa ta'uu qabnaa daleenya namni gabareen teenya kadachii qotu hedduun fayyaa qaba magaalaa namni tattaayati ispoortiin godhuu hin deddeemu bishaan keenya sun akkasi dalagee horka kanaafuu nyaata filataa namni kuduraa fi muduraa kana nyaata gurguddaa sadii ceeta hin jiru nyaata gurguddaa sadii fiduu laa siigalee isii san fadhii isii san dhiiseeti haadha manaa haadha lubu waan san godha wanni yoo ifirraan dhisne waan kana obboleeyyan wallaahi laafase shamarran dhagee shamarran atis keessaa naaf tura duraan waa'ee ifiifin if godhuu ture abbaa heeruma abbaan mana kiyyaa fedhii naan guutu kamiin ta'a kumaatama dhiira qofaa miti sadarkaa kana keessa jirra miti sadarkaa akkanaa kanaa jira laal duraan isa dura waan kana godhuu turte hegeerumte oo abbaa mana fedhii naa guutuu dadhabee akkamii ammoo jaarsa isin ni qabdi akkuma isaatti inni jaartii mana dhiisee deemee waan kana godhee dhufa mastarbeetiin balaata maaliif shayxaana ka abbaan deemee itti waswaasa kayyaan deemee dhufa ni waswaasa inni waa godhu deemu galgal waa tuufatee mana keessa taa'uu danda'u yookaan kadiraa gadda adda deemu yookaan hawaan adda adda mana keessa si taa'u yeroo sanitti itti dhufe shayxaanni lubbuu xiyyoo waswaasee baase sigale haati manaa keessatti waan maal jetti waan masulufaatu itti kannu deemee ala baase waan allayyaa isa na jiru beeku waan faayidaa isaan qabne waan allayyaa keessa biyya keessaan baanetti baasu jiru innis gara deemee warra keessatti deemee
waan akkasiiti. Obboleeyyan siime waan hin dabarsuu qabu hin dabarsa waan feesi jiru naabbe. Qabxoo guddoo saasitta. Isin galee isuma ammas jiru kan offaa si dhukkuba. Fincaan dura fincaan booda waan adii bu'aa jira. Fincaan fi ajaa fi deetti shurufkaa qabu. Haadha manaa qabda hojjaa kan manda'e. Ifee dhiista. Haadha manaa qabda isii qofa geessita ati fi deetti. Qabi. Siifi maal? Uummanni keenya rahaa guddista rahaa isa qabda. Ifii hundi kana rahaa tam qabda. Rahaa qabna takka rahaa agarree beena. Rahaan deemtee hoteela deemtee kaanis kuwaan dhugee biraa adda addaa fudhate sani beeka rahaa eessitti garte rahaa qabna fiifuu kana nyaanneetu dhinnee qabni gora. Humna tam qabda rahaa goote. Ati dirhaan ati gootummaatti jiru manni keenya. Harki irra guddaa wanni kana ta'e tokko kana. Kaane mee ilaal waan sinii obboleeyyan. Wallaahi wanni dardarri harki dhibbarraa wanumaan dardaraa qofa harki shanta harka tokko dhumee jira takka. Kaan gurguddaa fi maaree wajjii kun warra wal quunnamti saalaa indeenyi haadha manaan gammachu sani nuu dhisi walii galma parsantii dhibbaa fi 80 dhibbarraa 89 seenu jira. Wal qaba. Paaralaayisii godha meeshaa kee akka nama faaliji namni fayyaa qabu yoo qabbantitti buute faaliji yoo tirfi miilaan deemuu danda'a laamshee ciisa. Wallaahi meeshaan dhiiraa akkas faaliji harka faaliji dhumtan akka faaliji. Kan dhibbaa dhibbatti hin seenu. Sababaan itti waan akkanaa kan ofirraa gootu. Qabi. Achirraa isa dhufti jechuudha qabxoon waan biraatiin killeen lamaan dura tabitaan na dhukkuba cidhaan dhagee dura cidhaacha bitaan na dhukkuba haa ta'u fedhu kan mirgaa haa ta'u ni deema fincaanuma si gubee si balbalee maaree si ta'u kanaatu as dhufaa bee kaleen na dhukkuba kaleen gama qaama saalaa si addeema dhukkubni gama offaa jechuudha offaan si dhukkuba fincaan keessi gube. Sigalee fincaan amma si qaba hedduu sirraan bahu garaa si bahu qaamni guddudubaa gama gadii gamni guddudubaa si dhukkuba duudii gama gadii miilli si haa ta'uute meeshaan keessa nyaata cirrachi jennee jedhama dura ni deema offaan si dhukkuba gana maaliif osuma ati akkana godhatu osuma akkana godhatu fincaan dura fincaan booda osuma akkana godhatuuti maal ta'ani beeda hara killee jedhanii dha. Ada cidhaan keetti gahuudha. Tadi cidhaan si iitama. Tadi cidhaan si hadoota. Tadi cidhaan si balbala. Tadi cidhaan si ooba. Meeshaan keessa nyaata si bahoo. Buuf jaa. Si galee. Meeshummaan dhiiraa hoo. Cidhaan keessa si iitama. Yookaan si keessa ol deddeebi'e si dhukkubaa ammoo. Cidhaan si nyaata. Meeshaan keessa nyaata cirracha illee si dhufteeti cirrachi offaati si dhufteeti cirrachi haala illee si waliin qabda jechuudha. Agartee cirracha lama waliin qabda. Cirrachi offaati si qabda cirracha haala illee ni qabda. Akkam sin godhu. Akka raamaan isteessaa yookiin ishee koppiliingii godhu. Doktor Najib dhugaa ilmoota na rabbiin namaa kennaa. Garuu ammoo ulfa qabachuun kun fayyaa waliinillee wal qabata gartee gadaamessi dubartii kun yoo fayyaa hin qabaanne ulfa qabachuu hin dandeettu. Kanaaf uummata keenya waan kana hubachiisuun hedduu gaarii namni waggaa 10 faa rabbitu ilmoo na dhooggate jedhee faa taa'ee gartee yeroo hunda du'aa godhatee yookaan makka dhaqee wanni kaabaa qabatee yaa rabbi ilmoo naa kenni faa jedhee kadhatus jira. Osoo gara yaalaa kanaanuu yaala jala hin deemne. Kanallee hubachiisuun uummata keenyatti himuu uummata keenya barsiisuun dirqama nurra jiru. Rakkina gadaameessaa maaltu fidaa dubartiin takka maaliif ulfan godhanne wanti ulfa isii godhachuu isa dhooge maali yeroo ulfa qabattu ulfi isii ji'a 2 ji'a 3 maaliif irraa bahaa waan jedhu inshaallah gaqqabnee irraa dubbannaa atamma waan jalqabde kana fixii itti dabarra. Waa'ee cabxoo kanaa furannu. Amma asirratti qotta bilee cirrachi feetu hundi cabxoo siffita. Cirrachi kalee cabxoo nama fita. Cirrachi offaa cabxoo siffita. Infekshiniin cabxoo siffite deemee. Harka fiitiin fiffitte. Harka keetiin ififfitte. Akkami kun ta'e maaliif kun ta'e obboleeyyan.
nama amma cirracha cobxoo qabu cirracha offaa qabu cirracha halee qabu kami wallaan bakka takka cirracha lama qabu cobxoo qabu inni sun deemee qabbana si fide meeshaa dhiiraaf laamshee tokko kana kaam nama kana dawaa barbaada harkaan firraa dhoytu osoo dhoytu tokko kana ammas namni fiffitu namni dardara hogguu laaltan namuu fayya qaba jaa irra guddaa waan kanaan ifajjeesetti fuudha sodaateeta ilaa addii kana ifin geessitu bakka si goona. Hedduu namni irra guddaan akkana jira. Raamasitti gabaa.